Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kiristoos du'aa kee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee, gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu fi ulfaataa kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin guyyaa darbee boqonnaa afuraffaa ture kan jalqabne. Boqonnaa kanaan waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos hojiiwwanii fi dubbiiwwan isaa bara foonummaa keessaa kan jedhuun jalqabuudhaan guyyaa darbee kutaa jalqabaa isaatiin seensa isaa ture kan ilaalle. Guyyaa har'aarraa kutaa lammaffaarraa kaasuudhaan kutaawwan itti aananiin immoo hojiiwwan gooftaa keenyaa raajiiwwan isaa akkasumas dubbiiwwan isaa bara foonummaa sana keessaatu waaqummaa isaa haala addaatiin kanneen ibsan qabxiiwwan tarreessuuf jalqabne jechuudha. Guyyaa har'aa kutaa lammaffaatiin waaqummaa isaa aangoo uumamtoota irratti qabuun kan jedhuun guyyaa har'aa ni eegalla jechuudha. Abbaa icciitii kan ta'e gooftaa keenyaaf fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos icciitii isaa dhokataa ibsee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan waaqummaa isaa aangoo uumamtoota irratti qabuun kan jedhu asitti ibsuu kan barbaanne uumamtoota irratti aangoo Waaqayyoo qabu, aangoo uumaan isaanii qabu qofaan Kiristoos yeroo inni aangoo sana isaanitti fayyadamu yeroo agarru inni kun waaqummaa isaa ibsaa kan jedhudha. Ba'umsa kanaan ilaaluudhaaf kan jirru jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 4:41 gaafa laallu qilleensis galaannis kan isaaf ajajaman kun eenyudha jechuudhaan namoonni dinqisiifamanii jedha. Maaltu qilleensis galaannis kan isaaf ajajaman jechuudhaan waa'ee gooftaa keenyaan kitaabni qulqulluun baay'ee ni dinqisiifata. Dhalli namaa aangoo Waaqayyo isaaf kenneedhaan uumamtoota hunda irratti aangoo ni qaba. Aangoonni uumama irratti qabu garuu aangoo akkamiiti? Uumama kana kunuunsuu, uumama kana bulchuu, kallattii Waaqayyo kaayeen geggeessuu, isaan kana hundumaa jijjiiree wanta haaraatti raawwatachuu irratti bakka aangoo ni qabaata. Aangoo kana immoo Waaqayyodha kan kenne kitaabni qulqulluun maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 1:28 yommuu dubbisnu Waaqayyos akkas jedhee baay'adhaa dachee guutaa dhala namaatiidha. Dhala namaa erga uume booda maal jedhee baay'adhaa dachee guutaa. Dachee guutan kana ishees immoo dachee sanis immoo bitaa. Qurxummiiwwan galaanaa fi allaattiiwwan samiirraa dacheerra kanneen socho'an hundumaas bitaa jechuudhaan aangoo uumama kana hundumaa bituu Waaqayyo dhala namaadhaaf kenneera. Dhalli namaa kanaaf aangoo isaaf kenname kanaan uumama hundumaa ni bulchaa jechuudha. Uumama hundumaa kana bulchuu jechuun mukkeen kana kunuunsuu, mukkeen kallattii adda addaatiin bakka itti mijataa ta'etti dhaabuudhaan bakka jijjiiruudhaan geggeessuu, bineensotaaf bakka jireenyaa qopheessuu fi kallattii barbaadan itti fayyadamu. Seera Waaqayyo kaa'een seera ala osoo hin taane seera taa'een kallattii sirrii ta'een itti fayyadamu, kunuunsuu, bulchuu, geggeessuu. Bineensota kanneen jedhaman warreen manaadhaaf bakka jireenya isaanii hojjechuu fi nyaachisuudhaan kunuunsuu.
wanta kallattii hundumaadhaan qorichas haa ta'u kan isaan barbaachisu isaaniif kennuudhaan kunuunsu aangoo kana hundumaa waaqayyoo dhala namaadhaaf kenneera. Aangoo kana haa kennu malee uumamaaf aangoon kenname kun dhala namaadhaaf uumamarratti aangoon kenname kun hanga bulchuu qofaattidha. Isarraa ol kan ta'e garuu waaqayyo uumaan isaanii qofti aangoo kan isaanitti qabaatu immoo inni kun dhala namaadhaaf hin kennamne. Akkasiin haala kanaatiin bulcha malee dhalli namaa uumama kanatti dubbate akkas ta'ii kana godhi haala kanaa ta'uu qabda jechuudhaan ajajuu hin danda'u. Dhalli namaa kana gochuu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo ilaalle galaana yaa'aa jiru yookiin galaana rukutamaa jiru dhaabbadhu jechuudhaan dhalli namaa dubbatee dhaabsisuu aangoo kana hin qabu. Qilleensa obomboleettii ka'aa jiru tokko bubbee bubbisee mana yookiin safara diigaa jiru tokko dhalli namaa dubbisaadhaan dubbatee dhaabbachuu qabda akkas ta'uu qabda jedhee kana dhageessuu hin danda'u. Kana gochuu kan danda'u uumaa isaanii qofadha. Isa isaan uumetu kana hundumaa dubbatee isaan dhageessisa. Aangoon kun aangoo waaqayyooti. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedhaa kitaaba faarfannaa faarsaa 88 lakkoofsa 8 gaafa laallu maaloo yaa waaqayyotaa kan akka kee eenyudha dha kitaabni qulqulluun. Kan akka kee eenyudha ati jabaadha dhugaanis bira jira ittaanee maal jedhaa humna galaanaa ati ni bitta obomboleettii isaas cal jechisiista jechuudhaan aangoon kun kan waaqayyo qofa ta'uu isaa agarsiisaa jira. Humna galaanaan bita. Galaana dubbatee dhaabsuu danda'a. Galaana dubbatee adda kutuu danda'a. Dhalli namaa kana gochuu danda'u. Galaana ce'uudhaaf ammoo deemne yoo dildila yookiin yaabbannoo ce'anii darban yoo jiraate malee galaana kanatti dubbannee adda cituu qabdaa inni kana gochuu hin dandeenyu. Dhala namaadhaaf aangoon kun hin jiru jechuudha. Obomboleettii ka'ee dachee rukutaa jiru garree dhaabbachuu qabda jennee dhaabsuu hin dandeenyu. Isa kana gochuu kan danda'u maaloo yaa waaqa raajjotaa kan jedhame waaqayyodha. Yaa waaqa raajjotaa kan akka kee eenyudha. Ati obomboleettii callii jechistaa humna galaanaas ni bittaa jechuudhaan kitaabni qulqulluun kan dubbatu kana gochuu kan danda'u waaqayyo qofaadha. Kanaaf waaqayyo kan godhu kana gara gooftaa keenyaatti gaafa deebinu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos foon uffatee dachee deddeebi'aa yeroo turetti kitaabni qulqulluun jechaa kan jiru kana hundumaa raawwachaa ture Kiristoos. Maaloo yaa waaqa raajjotaa ati obomboleettii callii jechistaa humna galaanaas ni bittaa kan jedhame kana Iyesuus Kiristoos ilmi waaqayyoo yeroo dachee deddeebi'ee barsaa ture isaan kan hundumaa raawwachaa tureera. Fakkeenyaa ilaallu caqasa lamaan tokko. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 37 kaasee hanga 41tti kan barraa'e haa ilaallu. Osoo bidiruudhaan duuka bu'oonni gooftaa keenyaadhaaf inni isaan duukarra otoo deemaa jiraniituudha wanta raawwatedha kun. Maal jedha qulqullichi Maarqos qilleensi jabaanis ka'ee bishaanichis bidiruutti hanga guututti obomboleettiin gara bidiruutti seenaa turedha. Inni immoo eenyu Kiristoos inni immoo gara dudduubaa boraatii boraafatee rafaa ture. Isa kaasanii duuka bu'oonni isaa Kiristoosiin kaasanii yaa barsiisaa badinsi keenya si hin dhibuu jechuudhaan gaafatan jedha. Kana booda innis ka'ee qilleensicha akeekkachiisee bishaanichaan immoo calli jedheedha. Bishaaniin dala qilleensatti dubbachuu akeekkachiisu bishaan immoo calli jechuudha jedheedha. Qilleensichis ni dhaabbatee gabiin guddaanis ni ta'e gabii jechuun tsaxxiitaa kan jechuudha. Tsaxxiitaan guddaan ni ta'e. Kana booda maal jedha Kiristoos maaliif sodaattu maaliif amantii dhabdanii isaaniin jedhedha. Isaanis baay'ee sodaatanii qilleensis galaannis kan isaaf ajajaman kun inni eenyudha jechuudhaan dubbatan ilaala. Maaltu qilleensis bishaanis sagalee isaa kan dhaga'an kan isaaf ajajaman isatu uume kan uumaa isaanii uumamni hundumtuu uumaa isaanii dhaga'a. Samiin amma laallu kun dacheen kun sagalee uumaa isheen dhageessi. Kan sitti kenname baasi gaafa jedhamtu kan keessa awwaalame hundumaa dacheen dhageesse maal taasiste hundumaa ni gadhiisti. Dacheen sagalee kana kan dhageessu sagalee uumaa ishee dha malee sagalee keenya miti. Nuti guyyaadhaa dacheedhaan banamii akkasitti yoo jenne nu dhageessu. Uumaa ishee kan ta'e Kiristoos gaafa dhufu garuu dachee kanatti dubbata. Dacheen kun maal taasiste ishee keessa kan awwaalame hundumaa ni gadhiisti jechaadha. Innaa waaqayyoo kana hundumaa irratti qulqullichi dursee kitaabni qulqulluun kan dubbate Kiristoos
inni waaqa waan ta'eedhaaf maal taasise bishaan itti dubbate sagalee isaa bishaan dhaga'ee calli jedheera. Obomboleettiin qilleensi jabaan sagalee isaa dhaga'ee dhaabateeranna. Kun dhuguma Kiristoos uumama kana hundumaarratti aangoo waaqummaa akka inni qabu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kan biraas ta'anii yoo ilaalle caqasa kan biraa wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 24 kaasee hanga 32tti kan barraa'e tokko ni jira. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa qofaa isaanii bidiruudhaan osoo deemaa jiranidha. Inni immoo isaan biraan turre. Kadhannaadhaaf qofaatti tulluu irratti bahee turre jedha. Xiqqoo siqnee dubbisna isaan kana wal qabatee ni jira. Ani bakka barbaadnu bicha asitti barraa'eera. Bidirittiin galaana gidduu osoo jirtuudha. Bidirittiin galaana gidduu osoo jirtu qilleensi fuuldurarra waan tureef obomboleettiin raafamaa turte. Maaltu bidiruun Kiristoos keessa hin jiru. Duuka buutu qofa jira. Halkan keessaa kutaa afuraffaa jechuun halkan bakka afuritti qoodameetu. Halkan kan jalqabaa kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa lemee sa'aatiiwwan isaa jechuudha. Halkan keessaa kutaa afuraffaa irratti gooftaan keenya Yesuus galaana irra deemaa gara isaaniitti dhufeedha. Maal irra deema? Galaana irra deema. Duuka bu'oonni isaas galaana irra osoo deemuu arganii hafuura se'uudhaan sodaadhaan iyyanii. Kanumaan gooftaan keenya Yesuus hin sodaatinaa anadhaa isaaniin jedhee. Phexros deebisee yaa gooftaa yoo si ta'ee bishaan irra deemee gara kee akkan dhufuudhaaf ajajii. Eenyuun bishaan irra akkan deemuudhaaf bishaan akkana baattuudhaaf ajaji jechuudhaan dubbate. Kana booda maal jedhe kottoon innis hin ajaje jechuudha. Bishaanis sagalee isaa dhageesse sagalee Kiristoos dhageesse. Phexrosis amantiidhaan ka'e bidiruuraatii bu'ee gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti bishaan irra deemuu jalqabe jechuudha. Haa ta'u garuu dhattaane ilaala rakkoo amantii. Haa ta'u garuu jabina qilleensichaa argee ni sodaate. Phexros liqinfamuu yeroo eegalettis yaa gooftaa na fayyisi jedhee iyyee. Gooftaan keenyas harka isaa diriirsee qabuudhaan ati amantiin kee hir'uu kan ta'e maaliif shakkita? Ani waaqa ta'uu koo kana hundumaa ajajee asirra akkati deemtu gochuu koo maaliif shakkita? Shakkii an jechaadha liqinfamuu jalqabe. Gara bidiruttis yeroo ba'anis obomboleettichi ni dhaabbateedha. Ilaala Kiristoos. Kan jalqabaa seera uumamaatiin nama tokkoof iyyuu jechaadha. Aangoon bishaan irra deemuu nama tokkoof hin kennamne. Nama tokkoof iyyuu. Tekinooloojiidhaan guyyaa har'aa namni osoo hin taane kan deemu saayinsiin kan fideen yaa qorannoodhaan jechuudhaan dooniiwwan adda addaa akka isaan deeman taa'eera. Namni garuu miila isaa kana lamaanii bishaan irra ejjechaa deemuun amma ammaatti hin jiru hin danda'amne eenyuufis hin danda'amu. Kiristoos garuu waaqa bishaanichaas waan ta'eedhaaf bishaanicha jamee fi miila isaadhaan bishaan irra deemeera. Ofiisaa deemuu qofa miti. Duuka bu'aa isaa kan ta'e Phexrosiin bishaan akka isheen baattu ajajee bishaan irra deemee qulqulluu Phexros gara gooftaa keenyaatti dhiyaateera. Dabalataan obomboleettiin baay'ee raafamaa turte Kiristoos gaafa inni deemu uumaa ishee agartee dhaabbatteetti jechuudha. Inni asirraa maal agarraa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumamtoota kanarratti galaana irratti qilleensa irratti akkasumas horiin biroo irratti aangoo akka inni qabudha. Inni dursee kitaabni faarfannaa maal jedha isaan kun hunduu waaqa raajotaa qofaaf akka isaan danda'aman kan inni kaase. Waaqni raajotaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumamoota isaa kana ajajee agarsiiseera. Yeroon isaan isaaf ajajaman itti dubbachuudhaan callisi xaxxi jedhe dhaabbadhu gab jedhechuudhaan qilleensas galaanas ajajee gaafa dhaabbachiisu ni agarra jechuudha. Dursee osoo foon uffatiin Israa'eloonni yeroo isaan galaana biyya Gibsi keessaa ba'an galaana Eertiraa akka inni dhaabbatu taasiseera. Galaanni Eertiraa eenyu raawwachuu kan dandeenye bakka lamatti dhaabbatee bakka lamatti citee inni gidduu gogaa ta'e namoonni akka isaan ce'an kan taasise amma immoo foon uffatee dhufee sagalee isaa dhageessuudhaan galaanonni akka isaan isaaf ajajaman qilleensonni akka isaan isaaf ajajaman haala kanaatiin kitaabni qulqulluun ni barreessee qabatee ni agarra jechuudha. Walumaa isaan kun hundumtuu agarsiistuu waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kitaabni qulqulluu dursee waaqa raajotaaf kanneen danda'aman jee kan inni barreessana waaqni raajotaa Kiristoos kakuu haaraatti foon uffatee dhufetti isaan kana hundumaa sagalee isaadhaan taasisee ni argannaa jechuudha. Kanaaf kun agarsiistuu
waaqummaa isaatii gooftaan keenya foon uffatee baadeddeebi keessa raajii waliin raawwachaa ture hojiin hojjechaa ture isaan kun waaqummaa isaadhaaf agarsiistuu sirrii ta'anii ni jiru jechuudha. Kanarraas malatti nu haa ga'u kutaa sadaffaadhaan mata duree biraa qabannee hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii kan barannee kan dhageenye laphee keenya keessa nuuf haa bulchu galanni waaqayyoof.